ምን እያደረጉ እንደሆነ እኔ ዝም ብዬ ሰው ያረገዘችው ላይ መስለኛል። ምክንያቱም ለዚህ ደረጃ ሴት ልጅ ወርዳ እንደዚህ ከሆነች አላህ ይስጥር። አላህ የልጆቻችን መጨረሻ አላህ ያሳምርልን። ምክንያቱም ካላገባኸኝ ድርቅ ራስ ያጣ ኡሜረኔ ቪዲዮ ሰዱማ ወጀን ውይ በቃ ድርቀማ ታቴ ዱብኝ ጀቹ ዱብኝ ድርቀማ ታቴ ማልጎ ነገ ማልኑ ወይ ሙጫን ሲረከተ አማማ ሰይዶት ይፈረዱንስ እንዳንዳም ሰይዶት ሙፍቴሱንስ ደደበሜረ በቃ አማ ካሳ ከፈለ የሜ ወሊ ገለሜ ብሪን ይውረት ደበለም ጀደም ማል ጀደሜ አማሲ ቆርቸ ደብሴ ዱጋ ሚናን እኛ ዱጀቴደን ነጋስኒ ፋተው ከጀምቶ ተርዶፍቶ ታካኩ አከም ጅርቱ ነጋጌስኒ አኒ ነጋኮ ገለተው አቃተው አኑሳን ፋነን ያረከደ ሱማያ ማየት ሴተ ነሸኬ አማማ ነሸኬ ኡልፈተ ኢና ላ ተሸኒ ጀት ሰጋለሽ አገሰኒ ቱምቲ ጀልቀበረቲ ኡልፈታ ተተና ዋመለ ከነት ድርቅ ሙጥን ግግም hinjettu ዋመለ አስፈራራ አንጅርቱ ዋመለ ቆርቸ ፊጋ አንጅርቱ ጀቴ ንከምብራሞ anu marratto hojjetamaa jira itti ammas deebite jechuudha. Anu marratto hojjetamaa jira. Jettee mucaan garuu kan fayyaati amma kadhattee amma akkatti ijaa tokko guutuu ergi kadhachuu jalqabde kadhattee fuudhee maal godha gaammash kadhatamanii malee kadhattee baay'ee hin ulfaatu. Anillee qaatanii heerume maalladhi ganaa heerumtu hundi keessanu kadhattanii heerumtu hundi keessanu namni sin kadhatu hin jiru namni sin barbaadu hin jiru ofii keessan kadhattu ofii keessan jettu warri itti darbe jaarsummaa sini obboleessi ishiis faana haasee barsumayyaa faana geessanii waan masheen jettan sinitti maal obboleessi ayyuullee sumayyaadha sagalee riikardii qabeetu durallee ani siif baay'ee yaade ijoollee haadha ijoolleeti ati ijoollee keef yaade isheenis nama ishee hin jaallannetti ofii ishee jaallattee akka heerumneef ture kan wal'aansoo qabaa ture tokkommoo siif yaadaan ture amma garuu keessaan qabu bakka fixeera jechuun fuudhuu qabaa kanaafuu fuudhamuu qabdi ammas deebitee of ajjeesuun qabdu du'uun qabdu jedhee jette obboleessi ayyuu jechuudha ammas deebitee qoricha dhuguun qabdu kanaafuu maaltu taare Sayidoon dhumarratti fuudhaa jechuudha mucaa fuudhamuu akkam gammadaa dilaate yoon fuudhamu enna fuudhamu gaana golbisiisa hin gammadam fuudhamu fi baqqaasheen jechuun durayyuu maatii ishiitu isheedha yaadee didee jechuudha akka diraamichaatti akka diraamichaa inni bareeda akka diraamichaa kanaaf amma dhumarratti diraamichi fuudhamtee umaa jechuudha haa fuudhuuti maal godhuure bakka mas uguushiirra fuudhuu wayyu namni baay'een garuu ishee akkatti jibbee akkatti arrabsu maqaasaatiin dhugumas nama aarsiti jechuun diraama ammayyootee dubartiin kadhatamuu qabdi malee dhiira kadhachuun qabdu qoricha dhugaan jettu jaalalli eenyufaa ajjeese eenyufaa balleessesi jaalalli naman ajjeesu yeroodhaaf nama aarsuu nama boosisuu danda'a garuu lubbuu naman baasu yooma abbaan jaallatee sababeeffatee lubbuu baase malee jaalalli lubbuu naman baasu hamma yerootti si dhiphisa hirriba si dhowwaa nyaata si dhowwaa nama si jibbisiisa qobaa taa'e si godha sabooda garuu si dhiisa laashedheetu sirraatii darba kanaafuu mucayyoo isheen kun immoo bakka shakkiin dhufeera jechuudha kanaafiyyu
baqa dirqamaani fuudhamuu ishiiti. Erga obboleessis akkas jedhe obboleessi akka dirqii wayitti dubbatee jechuudha. Akka jechuun must waan ta'uu qaba jiramti. Must waan jedhamu tokko waan ta'uu qabudha. Ingiliffa keessatti must be jedhamnaan waan ta'uudha jechuudha. Kanaafuu lammata of ajjeesuun qabdu, lammata qoricha dhuguus waan hin qabnee fi jedheetu obboleessi tokko murteesse jechuudha. Kanaafuu milkaa'eeraaf jechuudha. Ayyuudhaaf fuudhamuun hin fuudhamte baqa fuudhamuu milkaa'eeraa fi yaa'u fuudhamuu ishii immoo ilaalla kaa'enneetu taa'aa jirra. Kanaan durallee birrii ishee fudhattu jennee turre erga birrii irratti walii galame amma immoo didaniitu isheenoo midhaanis hin nyaadhu jettee humaan hin jedhu jettee qoricha dhugaa jettee qoricha maal akka yaadde akkasti maaliif akka garaa jabaatte hin beeku. Maa gochuu hin dandeenyu baqa shamarran danda'a isheen fakkeenya gaarii isinii taateetti. Kana booda dhiirri amma inni isin fuudhutti morma isaarra dhaabbattaniitu of fuusistu dirqamaan jechuudha. Dhiira tokko jaallattaniitu taanaan barbaaddaniitu taanaan dirqamaan kokkeerra dhaabbattanii as faraarraatanii takka barakiinaatti agarsiistanii takka kiloorooksiitti agarsiistanii takka filaashii fuuldura isa fiddanii tokko manni haayileenyaan tokko maalidha nishinti beetiillee itti naqanii al takkaadhaan qulqulleessu sun shaa godhee gadi dabarsu sun yeroo shinti beetii dhiqamu amma malee yeroo dhiqaa turtan beektu. Intini isaa seeraamikii isaa faarratti yeroo naqanii arafaa ta'e sarara isaa adii godhee qulqulleessu sun jiramti. Isa faatti agarsiistanii isa faa fuuldura qabdanii bakka akka inni si fuudhu gootu. Isa boodanuu sodaate isin fuudhaa jechuudha. Warris mucaan keenya duun qabdu fuudhi malee hin dirqisiisu nyaarra dhaabbatu. Fuudhamtamni moo fuudhamne rek bakka kaayyoon keessan galma gahee moo galma hin geenye rek gaheera. Kanaafuu kana jechuudha diraamichi. Ishee kana nu barsiisee jechuudha dirqamaan of fuusisu. Asfaraa doorsisanii of fuusisu. Yoonni jedhe ofin ajjeesatan yoonni qoricha nugatte yoonni asii jettan maa gochuun si fuudha. Ati abbaa manaa qabdaa jechuudha saboota. Dhugaa waaqa nama kolfisiisa wantichi nuuf qoosaadha. Sakaaniif immoo bakka mucaan isin rakkate amma Saayidootti faraduunis hin danda'amu. Saayidootti murteessuunis dadhabameera bakka amma kaasaa kaffalee yaamee walii galame birriin iyyuu irratti dabalame jedhame maal jedhame ammas qoricha deebisee dhugaa.